Bila Muhammad wa alihi wasallam amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dole sai jirgin sun gafa ta duba da ya fara tambo da ga jirgi a tawo itu ko kai sanu guja sati tanafo ti da fine sin gafa nu a tawo male wala sai daga isan kana la fatti so kaptal wonde to wa aya akhirati fi dunya fi sini kanene tanafo ammo arrantalati garte ga basa wonde kantuni to ko ka fu ja be tanafo kultura apa tiadu kapteni untuk kepada perkotaan nanti patana di nafsu wa kana tiaja rabbi sinala bisu amana kama kan bisa jejja saganta tanyi ta'arra jambarra jejja atau wani la ne mo bi wani waraka sun da jurusan ka waraka sun fuka ne waraka sun fuka waraka ne tiba ne ganan kan jira ba te mo ganin kai ne ira da fu waraka sun da jira akan kemudian nanti yang kata kalau balik di balik warga bapak ni suarakan nama punya putra meninggal karena aslinya timnya karena pun namanya angkatan wali nanti hisin tangka warga sambut dalala segala itu kabaca segala itu kabaca ayah segala usahanya segala pokoknya segala itu apa sih kita Warga jo wali kenya stanma kritik odere debitani. Warga wali sini jara ko kabu. Sagale bernote egalu finna bernote egalu. Bernote egalu jana bernote egalu jana. Sagale Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sagale te abi. Abi sagale jo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Usahir kambuda. Arra kamu jildawan. Hai. Hai. Orang kau ni biasa ni. Sagale usahanje. Biar dia nak rasa dulu je. Betul. Sekali ada korban tak? Sagale. Hai. Kalau tadi orang kan? Orang kan dekat terako kamu. Jadi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa salli wa sallim ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammad wa alihi wasallam ajmain amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi laki jauh ka Quran kalau kan bisa di pada amal sini ko dama tanabu pakai tani mana rabbi ti sagale da sijala ilbina kapunni sagale tamgotta gale tamgotta ayo padlo to nya galung nyada suara warka ka kabatan wali nanju fi waraka santaka eti saganta ni sini ko pe sini saganta hetuda atau utaban da berkaisa hakarab bi rasulat karena saganta hakarab bi rasulat kaisa tuan humban bacim wan humban bacim da ko kaisine ko neje wan hakarab bi rasulat kana kaisa tuan rabbi jipubi wan hakarab rasulat kaisa ti syariat hayyamni kana ko kaisine futura afal salata tahara hayti fi nufasi fi ustada namatu ya azaya wai sera akam ala berbaci sunta ko pesene wajibu jetta gohan akadarten wala ngone talafu tollo takanyi tubula waraka badatna waraka sanin rawani anju wal galo batelle isin garte ga to kuma jetta hakara bi kaysan ta gambar bacim ne
tokkoffaan rabbiin wanni akkaan jibbuu shirkiidha. Rabbiin isa cinaa qabuun barbaadu hin jaalatu. Waan uume keessattis, ibaadaa isaa keessattis, maqaa fi saba keessattis, malaayikaa cinaa qabuun barbaadu tanu, nabiyyoota cinaa qabuun barbaadu, warra gaarii dalagu jinnii fi mukaa fi dhakas rabbiin hin jaalatu hojaa. Kan lamada nama rabbiin ta'iniif qodaa godhu rabbiin hin jaalatu. Kan sadeessaa rabbiin guyyaa qiyaamaa hin argamu jechuunis rabbiidhaaf hin barbaachisu. Afreessaan rabbiin arshii irratti ol hin saale jechuus hin barbaachisu. Shaneessaan rabbiin gartee bootaa malatti argame waan jiruus hin barbaachisu. Akkasumatti jahiisaan rabbiin ol hin jiru gadi hin jiru gamana hin jiru jechuunis hin barbaachisu. Torbeessaan jala deema. Amata arrabsuunis hin barbaachisu. Amannee dalagaa rabbiiti. Saddeettaysaan yaa rabbi yoo fete na araarami yoo fete na dhiisi jechuus hin ta'u. Akkasumatti sayileessaan yaa rabbi abaltu magantaa naaseen jechuun hin ta'u. Kurneessaan seefii rabbiin qaba jechuunis hin ta'u. Kudha tokkeessaan rabbiin ilmoo qaba jechuun hin ta'u. Kudha lammeessaan rabbiin sadeessaa nama sadii jechuun hin ta'u. Kudha sadeessaan sifa rabbii keessatti akkaataa fi maali jechuu gaafachuun hin ta'u. Kudha afreessaan zaata rabbii fakkaranii gallaalanii rabbiin kukaa akkam fakkaata jechuun hin ta'u. Kudha shaneessaan malaayikaan dubra rabbii jechuun hin ta'u. Akkasumatti kudha jaheessaan Iisaan ilma rabbii jechuun hin ta'u. Kudha torbeessaan sifa rabbii sifa makluuqaa fakkeessuun hin ta'u. Kudha saddeettaysaan rabbiin nama keessa qubate jechuun hin ta'u. Kudha sagaleessaan rabbiin arshii irratti moohe jechuun hin ta'u. Rabbiin arshii irratti moone rabbiin arshiin uume arshii irratti moohe jechuun hin dhufne. Kanaafuu digdammeessaan maqaa rabbii keessa akkasumas digdammeessaan abbaa rahmataa rabbii jechuun hin ta'u. Digdamii tokkeessaan humna jabduu takka rabbii jechuun hin ta'u. Digdamii lammeessaan quraanni makluuqa jechuun hin ta'u. Digdamii sadeessaan akkasumatti sifa rabbii sifa makluuqaa fakkeessuun hin ta'u. Digdamii afreessaan sifa rabbii maqaa rabbii kan fassarre banaa dhiisuun hin ta'u. Haa ta'u malee kan banaa dhiisuu barbaachisu akkaataa isiidhaati malee sifti rabbii maana qabdi maqaan isaatiif hiika qaba. Kanaafuu hiika hin qabne kan barbaachifne keefii yaadatan kaa'u akkaataa jechuudha. Akkasumatti digdamii shaneessaan nama rabbiin ta'iniif qaluun hin ta'u. Nabiyyootaaf qaluun ooliyaadhaaf jinniidhaaf mukaaf abbuma fedheefuu nama rabbiin ta'iniif ibaadaa jecha qaluun hin ta'u. Akkasuma digdamii jaheessaan nama rabbiin ta'inirraa barakaa barbaaduun hin ta'u. Akkasumatti digdamii fi torbeessaan ummata waa himu warra waa himu warra waa hin beeka jiru gartee kohaana warra waan fuulduraa himu kanatti dhaquun hin ta'u. Warra urjii ilaalu warra tasbii dha'u warra mallee cirracha laalu warra faala laaluun dhaquun hin ta'u. Namni jara kanan dhaqe faqad kafara bimaa unzila alaa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akkasuma digdamii saddeettaysaan akhiin amaa namni yoo roobni dhabame kanaafuu roobni dhabamu kitaaba keessa jirti. Hoggaa roobni dhabame suuma affeeruun hin ta'u. Istisqaan kan dhufe guyyaa jimmataa imaamtichi minbararra kadhachuudha. Yoo kan dirree bahanii salaatanii kadhachuudha. Yoo kan bakka hunda kadhachuudha. Innahu Allah laa yuhibbu rabbiin hin jaalatu suuma affeeruu hin jaalatu. Kanaafuu suuma kanaafuu kuni bid'atun dalaalatu. Wani rabbiin hin jaalanne kana malee settuudha jechuudha. Kanaafuu hoggaa rooba dhaban kan barbaachisu waa sadii. Ayyota keessa garatti hasinaa agartu qalbiifadha. Gisee rooba dhaban suuma affeelanii faffacaasuun hin ta'u. Foon affeelanii faffacaasuun hin ta'u. Yoo rooba dhaban imaama dhaqanii imaamni rabbi kadhachuu dirreen bahanii salaatanii kadhachuu akkasumatti bakka jiranitti rabbi kadhachuun jira malee hujuma dhaqanii suuma affeeluun akkasumatti suuma affeelanii miskiina nyaachisuun kun hin barbaachisu. Kanaafuu istisqaan seera qabdi. Kanaas ayyoonni keenya narraa akka fudhattan asumaan isin yaadachiisa. Akka rasuulaa keessatti kan barbaachifne akka asimitii kana ta'a. Tokkoffaan ergamaa rabbii eeganni du'e isaan rasuula seenuun hin danda'amu. Rasuulli eega du'e zaata isaatiin rabbi dhiyaachuun hin ta'u. Lammeessaan faaruu rasuulaa keessa wasanaa bahanii rasuula faarsanii dhiichisuun hin ta'u. Sadeessaan dhaloota isaa guddisuun hin ta'u. Shaneessaan rasuulli duune ni xawaaf jechuun hin ta'u.
رسول توجه إنك ميت قبله شنيسان رسول نور الرحمة ميتون انتو جهيسان رسول عبد المجو بربادون انتو يقدوه جهيسان تربيسان ياديرا عمنا يتون انتو أكزمت سديتيسان رسول الرحمة أبو بنجاني صلاة أبتني شبساني حركة دواني ديكساني خوركاني انتو سيديسان مقا رسول خيسان ناها بياسين جرو قسمت فرنيسان نبيات أوليات نبيات جعل جنشون انتو براتو كيسان حديث ارقام ربي صلى الله عليه وسلم حديث فيا أبو في نما حديث جبون انتو كل لقيسان ورقا زمان احنا دي يبتتك تمنا بني الرسول أركجت تك تنافو رسول أمة غير نما ملينا بدخيس جرا خياتو ورقا سن ورقا خجبا ورقا باطل لقا جرتلت ورقا سوالي سن كنتو أمنتي الإسلام أمنتي مناما سبتي أمنتي إرودا رسول الله أمنتي فتنك دوجة چولا كنت نمن ورقا سن جيسن ورقا سبرا جيس أكا قبتن أكا جرتن أكا دبام سيمتن إسيادة چولا إسيدي غالي أكا سمت خدا لميسان الدنيا آخرات رسولان أركمتي چولن دو خدا سافريسان ilmi rasulati ilmi Allah fi kalama يقولون انتو ilmi rabbi nitibarra rasulati يقولون انتو أقسمت خدا شيء إنسان برخاساتيني خنيس ديما برخا رسولاتيني هرين آلنا ويقولون انتو أقسمت بجاه نبينا حرمة نبيتي وانا كنا سياتا ويقولون سنتو حق رسولا قيسة خنبر بان خنا إن شاء الله الفصل الثالث خطا سديسانا في الدراه الديانة والأجر جرا سيئو اسم دمده تنافو سنجد جرب الرئيسين جرا تنافو نبني في بين المنخ سنجر سيسا نتي أمانا اسنك جيسين جرا نتي ربين قرتك خلوق أمني سنجد دمنا جرا تنافو بنون خيني فدرا ستفرا واني أسرت يادن وليسو أبدن يروت تلفتن يروت تقلتن تنافو خنا قرتي يادن وخنتني أقصد سنن ترسين سنجل لكينا وبالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر شهادة الله رب العالمين ولا يمين لتفرع